Hasham harka fuunee jirra jirtu uummata qashtii baga jiraatanii mattenaal jedhe abbaa giddii deebinee jirraa yeroo dheeraa walirraa banne wanti irraa dubbachuu na dirqamsiisee yaada wayiitii yaadni kiyyaas waa'ee konsartii jimaata dhufu kan artistoota keenyaa gaggeeffamu irratti achirratti qaaqa hedduu qeeqa hedduu walirra kaa'amaa jira warroonni koree imaaraatii keessatti wal shuumtanii akka koreedha jettanii ijaaramta sun koreen ijaaramuun gaariidha oromoodhaaf waan bareedaadha garuu aguma waan ijaarta san irratti labsitanii waa'ee konsartii san irratti konsartiin torbeedhaan gaggeessuun hin dandeenyu waan kana keessaa harka hin qabnu jettaniiti akkasuma waan konsartii kana dura gaggeessatan irratti artistoota keenya waan kennitan miidiyaa irratti baastanii dubbachuu keessaniif baay'ee tokko na gaddisiise dhugaa dubbachuudhaaf wanta oromoon isin qofaa miti oromoo maratu ijoolleen oromoo biyya kana keessa jirtu hunduu artistootaaf konsartii goote waan hedduu goote si wajjin sun qofaa odaan taane isaan wajjin garuu miidiyaa irratti hicciitii walii eeguu dhabuudhaan baasuun baay'ee gaarii miti inni biraa jechuudha artistii sooniyaan aadamii jechuudha wanta gaafa san siidiin isinitti kennatee hagana goonee fi qarshii haganaa kennine jettanii miidiyaa irratti isa himuun gaarii miti artistiin kun artistii cimaadha artistii yeroo ammaa mootummaa kokkee qabee waan bareedaa saba isaa biraan gahaa jirudha artistii kana osoo waan wayiillee ta'e osoo waan badaa wayiillee dalage ta'e mucaan kun qarshii hedduu baasee biyya san irraa dhufe waan ta'eef artistii jabaa oromoon qabdu waan ta'eef aarsaa hedduu kafaltanii bira dhaabatan malee irratti duultanii miti artistoota keenya haala saniin jabeessitan malee irratti duula bantanii nu kana irratti hin argamnu jettaniiti namni akka konsartii san irratti hin dhufne taasisuudhaaf shira deemtan kana osoo dhiiftanii baay'ee gaariidha kana seenaa jalaallee hin baatan maaliif jennaan artistiin oromoo isin caalaa waa hedduu sabaaf dalage waan ta'eef kanaafuyyuu isin jettaniif sabni isaanii biraa hin hafu oromoon achi keessa jirtan oromoon as jirtan hundi keessanuu konsartii artistoota keenyaa akka irraa nafne hin hafnu nafinaa isiniin jedha bakka xiiqii nafina warroonni shira akkasii xaxxasuun seenaa jalaa hin baatanii borummoo waan itti ta'uuf deemtan I don't know kanaafuyyuu ajandaa akkanaa kanallee amma haadhiif nu isiniin jedha oromoo